Nageenyi keenya bakka jirtanis na dhaqabu kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus waajjira hojii gaggeessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin ta'uudhaan qophii gara keessan geessuu jalqabeeti kan jiru. Qophii keenya har'aatiin galmeessa siviilii akkasumas immoo tajaajila jiraattota wajjin wal qabsiisnee kan qophii gara keessan geessisnu ta'a. Egaa qophii keenya har'aatiin egaa ejensichi tajaajila inni hawaasaaf yookiin immoo jiraattota magaalichaatiif kennaa jiru aanaarraa jalqabee kutaa magaalaa akkasumas immoo ejensichatti jiraattonni haala akkamiitiin tajaajila argatu kan jedhu wajjin wal qabsiisnee kan gara keessan dhaqqabsiisnu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu wajjin akka turtan gamanumaan isin affeera nu waliin tura. Tajaajiloonni si'ataa fi lammiileef mijaa'oo ta'an kennamuu dhabuu isaaniirraan kan ka'e baroota hedduuf madda komii guddaa ta'anii turaniiru. Tajaajiloonni caasaalee gandaa aanaa fi kutaalee magaalaa duraanii irratti kennaman keessumatti immoo tajaajiloonni jiraattotaa waraqaa eenyummaa irratti bu'uureffatan magaalaa Finfinneetti madda hojmaata badaa guddaa turuun isaanii seenaa yeroo dhiyooti. Duri mucaa kootiif illee baasuudhaaf asitti namni baay'ateera. Maadarii kee irratti namni baay'ateera. Mucaa koof illee hin baasnudhani waraqata barreeffee fideeni hannaa raawwatama. Amma garuu kun hin jiru. Akka dhufteeni dhimma kee himatta yeroo sana sii raawwatama. Waraqaadhuma eenyummaa dirqama kun dirqama namni tokko argachuu qabu waraqaa eenyummaan yeroo itti qarshiisaatiin bitutu ture. Maaliif siistema irra hin jiru, onlaayinii irra hin jiru. Kanaaf waraqaa eenyummaa baafachuu fi waraqaa dhalootaa baasuudhaaf baatii 3 ol yeroo itti diddiibi'a ture. Kan daa'ima kootii baasuudhaaf jechuudha. Amma garuu gara teknooloojii gara dijitaalaatti gaafa dhufu daqiiqaa 5 kan hin caalle keessatti xumuree deemes mana hojii kana dhufe daqiiqaa 5 gidduutti xumuree deeme. Yeroo wal bira qabnee ilaallu baay'ee wal gata. Sirna duraa keessatti sirnoota darban akkamatti maanuwaaliidhaan yeroo waraqaan kennamaa turetti baay'ee rakkoo ture. Ani mataawaqaa ariifachuun dhufa yeroo baay'ee immoo waraqaa eenyummaa jechuudha. Indegana immoo kan liddatis nan baafadha. Garuu duraan inni ture baay'ee rakkisaa ture. Yeroodhaan nu ga'u ture. Baay'ee gungutotama ture. Baay'ee rakkinni jira ture. Inni duraa tokkoffaan manni isaas namatti hin tolu. Yeroo dhufan baqa akkuma dhufnetti hin argannu. Yeroo baay'ee nu fudhata. Deddeebi'umsa jira. Rakkina baay'ee ture. Garuu erga dijitaaliin kun dhufee mootummaanis kan irratti xiyyeeffatee waan hundumaa gara dijitaalitti erga fideeti baay'ee manni isaas namatti tola. Iddoon taa'umsaa gaariidha. Tajaajilli kanaan duraan jiru koomanilii istaandardi ta'eetoo kan kennamaa jiru baay'een isaa jira naannoo 24 akkasiidha. Garuu kooman jedhamee kan beekamu naannoo 11 jira. Keessumii kana 3 jalaa warri jiru jechuudha. Isaan kana keessa anama geggeessituun firannatii lubbuun jiraachuu warreen kun teknooloojii miti dur maanuwaala fayyadamneeti. Keenyaamma namni tokko jiraataa asii ture jiraataa naannoo biraa gaafatuu barbaadu harkaan barreessineet footootti goonee mallatteessinee kenninaaf jechuudha. Abbaa deemsatiin mirkanaa'etu akkasuma firannatiinis lubbuun jiraachuunis jiraataadhuma immoo ta'uudhaafis kun maanuwaaladha. Kanaan dura maanuwaaliidhaan kennaafii turre. Maanuwaaliin immoo baay'ee nama dhibaasi. Indegana immoo namoonni mataawaqaa bakka biraatiif mataawaqaa 2-3 qabaachuu danda'u. Kanaafiyyuu inni baay'ee nu dhibaa ture jechaadha. Kanaafuu amma immoo dijitaalli dhufnaani namni tokko mataawaqaa tokko qaba. Mataawaqichi maaliif dijitaal ta'eefu bakka biraatti dhaqee baasuu hin danda'u. Bakka biraatirree dhaqee san baafadha deetoo yaadee fudhatee dhaqee too baafate ashaaraan waan inni jiruuf ati kana bakka biraatiif fila katamaa akkanarraa mataawaqaa baafatteerta jedheet siistamni nutti agarsiisa waan ta'eefu mataawaqaan tokkichi kan kennamu bakka tokko kanaafiyyuu kan duraatiif ammarraa baay'ee gara qabachaadha. ከዚህ በፊት የነበረው የማኑዋል አሰራር ላይ የሚነሱ ችግሮች ሆጅማታሌ ከናን ዱራረቲ ኮሚዋን ካን akkaataan hojmaataa kan hedduu walxaxaa ta'ee turuu isaati. Hojmaata badaafis kan saaxilamee ture. Tajaajila waraqaatiin kennamu waan ta'eef rakkoo hedduu qaba.
ስለዚህ በጣም የተዝረከረከ የተንዛዛም አሰራር ነበር። ኤጀንሲን ገልሜessa siviilii fi tajaajila jiraattota magaalaa Finfinnee har'aa baroota dhufaa darban maqaalee garagaraan waamaa dhufullee hundeeffamaa fi hojii isaa bara 1935tti namoota gaa'ela raawwataniif waraqaa ragaa kennuun hojii isaa kan tokko jedhee jalqabedha. Tajaajiloonni jiraattota magaalichaaf gama eejensichaan kennamu bara baratti guddachaa dhufuun bara 2015 irraa eegalee garuu wajmaata haarawaan tajaajiloota galmee siviilii akkasumas immoo tajaajila jiraattotaaf kennuu eegaleera. Waajjirri galmee siviilii fi tajaajila jiraattotaa magaala Finfinnee eejensiin hojii kan inni jalqabe bara 1935 gaa'ela galmeessuu irraa jalqabe. Sanaan booda bara 1962 dhaloota galmeessuudhaan itti fufee achumaan isa booda immoo 1962 irratti immoo du'a galmeessuudhaan itti fufee jechaadha. Haala kanaan dhufee bara 2008 irratti haala addaatiin hojimaan ba'ee tajaajila haala qindaawaa ta'e galmee siviilii galmeessuu jalqabeera jechaadha. Kanaan ala galmee siviilii qofa otoo hin taane tajaajila jiraattotaas akka magaalaatti akka magaalaa Finfinneetti galmee siviilii 7 kan ta'an laataa. Kana keessaa inni tokko dhaloota du'aan galmeessaa gaa'ilan galmeessaa guddifachaa galmeessaa kana lammoo waliikuu dabalatee galmeessa jechaadha. Kun gama galmee siviiliitiin warra jiran keessaa inni gurguddaan 5 walitti aansuudhaan kan inni galmeessu jechaadha. Kanaan lammoo tajaajila jiraattotaa gaa'ila kan hin qabne ilaannaa. Kanaan lammoo haala dijitaalawaa ta'een galmee uummataa gaa'ila qabamoo hin qabanuu galmeessina. Kanaan lammoo jiraattonni sirna teekinooloojii ta'een galmeessuu hojiin jira jechaadha. Kanaan ala waraqaa eenyummaas akka magaalaatti eejensii laatudha jechaadha. Eejensiin kun haala kanaan hojii jalqabee amma kan irra jiru bara 2015 jalqabee haala adda ta'een riifoormii waajjiraa jalqabee jira jechaadha. Tajaajila si'ataa gaafa jennu abbaan dhimmaa amma barbaade amma argachuu irratti ga'een inni qabu. Fakkeenyaaf dhimma tokko raawwatachuudhaaf guyyaa 2-3 akka inni hin deddeebinee fi ammuma dhufaa ammuma furamaa fi ammuma fudhatee deemaa jechuudha. Kana jechuun nam tokko rakkoo biyya alaatiif yookaan imaluu yoo barbaade fakkeenyaaf ispeeshaalii dhukkubsataa yoo ta'e tikkeettii kutatee biyya alaa deemuu yoo barbaade kallattiidhaan guyyaa 5 ganaa guyyaa 10 guyyaa 3 eeguu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a ganama waraqaa eenyummaa aanaarraa ergisiifateera yoo ta'e ana bira yoo dhufe kallattiidhaan piriintii godhee kennaaf. Maal jechuudha inni guyyaa 3 ture daqiiqaa 20 yoo baay'ate 30 keessatti akka inni raawwatu ta'a jechuudha. Tajaajiloonni yeroo gabaabaa keessatti saffisaan sirnaan fi haala quubsaa ta'een kennamuu dhabuun isaanii eejensicha irratti komiiwwan ka'aa turaniiru. Rakkoo kana bu'uura irraa hiikuuf mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjetiin tajaajiloonni yeroo dhihoodhaa asitti kennaman ammayyaawaa kan teeknooloojiin deeggaramanii fi itti quufiinsa tajaajila hawaasaa mirkaneessaa dhufan ta'aa jiru. Waggaa 6 ol kanas jiraadhe jechuudha. Sirriitti mana hojii kana nan deddeebi'a. Tajaajila biroofis yoo dhufne tajaajila laayisensiidhaaf yoo dhufame waraqaa dhaloota yeroo dhufamu kan gaala walumaa gala waraqaa gandaa haaromsuu irrattis haaraa kennuu irrattis tajaajilli isaan kennan tajaajila baay'ee ariifataadhaa fi komii tokkollee kan hin qabnedha. Ammanas rakkinni hin jiru akka durii miti. Dur amma torbeettuu olii gadi si deddeebisu takkaan hin raawwatamu. Amma garuu amma daqiiqaa 5tti raawwatama. Atattamaan raawwatamaa jechaadha. Na wanti nama daangessu hin jiru. Baay'ee nama gammachiisa. Simachuudhaanis ta'e raawwachuudhaanis ta'e karaa hundaaluu
baay'ee mijataadha. Yeroo fudhatu tokkoffaa lammaffaa dogoggoroota jiran mul'isaa kan turedha. Maaliif siisteemadha. Siisteemarraa adda waan ta'eef harkaan barreeffama. Wantoota baay'ee dogoggoraan ol qabata. Fakkeenyaaf amma namni tokko waraqatarra jiraata. Waraqatarratti barreessee amma fakkeenyaa nama 20 ol maabara tokko yookaan fi mana tokko keessatti waraqaa eenyummaa tokko kan fudhatu nama 20 isaa ol abbaan manichaa yoo eeyyame fudhachuu danda'a kanaan dura kan jiru. Isa kanarratti yeroo tokko yaa'u parsanaalii waan ta'eef kanaa ol darbee yeroo itti hojjetamu jiraachuu danda'a. Kanaaf dogoggoroonni akkasii sun hin hafa. Lammaffaa baasiin hir'isa. የቢሮውም ሁኔታ ምቹ አልነበረም። Haalli mana hojiis mijataa hin turre. Hojmaata badaaf kan mijatu ture. Haalli faayilii jiraattootaa ittiin qindaa'aa tures kan duubatti hafaadha. Wanti yeroo sana ture haala mijataa miti. የዛኔ የነበረው ደግሞ በጣም የከፋ ነበር ለብዙ አሰራር። Kanaan dura akkuma beekamu rakkoolee bal'aa fi gurguddaatu ka'aa ture. Komii gurguddaan aanaarraa ka'aa ture. Waraqaa eenyummaa maanuwaaliidhaan kennamaa ture. Wantoonni baay'een isaanii maanuwaaliidhaan gaafa kennamanii wantoota akka hannaatiif baay'ee waan mul'atanidha. Hannaan kennamu dhugummaan isaa hin beekamu. Amma garuu erga dijitaalatti deebi'ee namni tokko tajaajila tokko duwwaadha kan inni argachuu danda'u. Lammaffaa gaafa inni barbaadu dhaqu siisteemni ofii isaatii hin qabataa jechuudha. Siisteemumatu nama to'ata akka kan keenyaatti. Tajaajilli ilaannu hundu akkuma sila kaase tajaajiloota galmee siivilii hunda isaan ala immoo tajaajila jiraattotaa walitti qabatee waraqaadhaan laanna. Waraqaadhaan jechuun iskiriiptoodhaan barreessinee laannaaf jechaadha. Kun immoo maal fidee ragaan wal dubbisu hin jiru. Aanaa tokko irratti ragaa biraadha kan jiru. Aanaa kan biraarra ragaa biraadha kan jiru. Ragaa kana hunda kan sassaabu siistama haaraa of harkaan qabna. Kanaafuu riifoormii bara 2015 irratti wantoota 5 walitti qabannee kan gara riifoormiitti seenne. Inni tokko teekinooloojiidha. Inni lammaffaan sirna tajaajilatti ilaannu hojimaata ilaallatee jechaadha. Inni sadaffaan humna namaa walitti qabatee. Inni afraffaan ijaarama waliin walitti qabatee rakkoolee hedduutu nu qunnamaa ture. Inni kan biraa bakka hojii qulqullina bakka hojii. Warri kun murteessaadha inni gara riifoormiitti bara 2015 irratti jalqabne. Waggootan 3 darban kana walitti aansuudhaan riifoormii kana keessa galleerra akka waajjiraatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa eejensiin galmeessa siivilii fi jiraattota hawaasummaa baroota 1935 irraa eegaluudhaan tajaajila isaa tokko jedhee kan jalqabe baroota dhufaa darban keessatti hojiilee gamaa dhalootaan gaa'elaan akkasumas immoo du'aa fi gaa'ela raawwatame hiikisuu wajjin wal qabatee tajaajiloota hawaasaaf tajaajiloota hedduu kennaati kan jiru. Ammas jiraattota magaalaa Finfinneedhaa fi tajaajiloonni inni kennaa jiru maal fakkaatu kan jedhu kan isin daawwachiisaa jirrudha. Ammas turtiin keessan nu waliin akka ta'u isin affeera. Jiraattota magaalaa Finfinnee fi aanaa keenya kana dabalatee dijitaalaan kennamuunsaa tokko namni hojii garaagaraa qaba. Ni ariifata. Kanaaf yeroo isaa fayyadame tokko yeroo nu qusata. Lammaffaa amansiisaadha wanti kennamu kuni. Kanaaf jiraattonni itti quufinsa wanta tajaajila si argachuu qabanitti itti quufaniiti kan isaan ba'anii. Kanaaf lafarraa harkifannaan hin jiru. Namni yeroodhaan dhimma barbaadeef dhufee bayeetu bakka hojii isaa deeman. Kanaaf faayidaa guddaa kan inni qabu. Isa duraarra baay'ee jijjiiramni guddaan jira. Gara fuulduraatti immoo kana caalaa namnis waa'ee teekinooloojii xurumatti yoo baree of gargaaree mana isaa taa'ee waan baay'ee hojjeta. Teekinooloojiin guddateera. Namni tokko bakka taa'u iddoo jirurra taa'ee tajaajila guddaa argachaa jira. Irra deddeebii hir'iseera. Kanaaf dogoggora hedduurrarree baay'eetti seeraan alaa wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan hir'isee teekinooloojiin guddateera. Waraqaan eenyummaa kanaan dura maanuwaaliidhaan ture siistematti deebi'uunsaa rakkoo baay'ee bal'aa ture baay'ee dhiphiseera.
tokkittii fudhata namni waraqaa eenyummaa. Waraqaa eenyummaa tokko dijitaala gaafa ta'u yoo siisteemarraa yoo harka keetii badee siisteemarraa dhuftee hin argatta waraqaa eenyummaa sana. Kan biraan immoo naashinaal ID wajjin walitti hidhateera. Waraqaa eenyummaa lama baattee deemtu naashinaal ID kee fi waraqaan eenyummaa kan Finfinnee tokko sii ta'a. Lamaan isaanii iyyuu bakka tokkotti baadhattee deemta. Naashinaal ID fi waraqaa eenyummaa kan Finfinnee iddoo tokkotti marji godhee jira jechuudha. Rakkooleen kun furamaniiru. Naashinaal ID yoo si jalaa badesi ኦንላይን irraan argatta. waraqaan eenyummaa yoo si jalaa badesi ኦንላይን irraan argatta. ከዚህ በፊት የነበሩት እንግልቶች ለምሳሌ መታወቂያ አሰጣጥ ላይ ብዙ ተግዳሮቶች ነበሩ። Kanaan dura kenniinsa tajaajilaa irratti bu'aa bahiiwwan hedduutu mul'ata. Rakkoolee kanaan dura mul'atan kanneen hiikuuf xiyyeeffannoo kennamee hojjetameen amma irratti wanti hunduu salphachaa jira. Ragaaleen jiraattotaa hunduu waraqaa eenyummaa faayidaa waliin waan walitti hidhamanii fi ragaaleen jiraattotaa achirraa waan argamuuf bu'aa bahii tajaajilamtootaa hir'isaa jira. በጣም ተግዳሮቶች ነበሩት። አሁን ግን ያንን ተግዳሮት ስሙዝሊ ምን አድርጎታል? ሶልቭ አድርጎልናል ማለት ኮምፕሊትሊ። ካዮን ኬኛን ጉዳን ተጃጅላፍ tajaajilamaa walqunnamurraa adda baasuudha. Inni tokko inni lammaffaan hiriira hir'isuudha. Inni guddaan kan uumamu direct kontaaktiidha. Inni lammaffaan hiriira uumamu keessatti hanni hin baay'ata jechaadha. Wannoota akkanaa hir'isuun dirqama keenya. Siistama sahaaraa keessatti komeen kun hundi akka hin kaane godha. Inni tokko kanan dura hattummaan kan uumamu mana namaa irratti namchi abbaan manaa utuu hin eeyyamin namoonni biraa hojii hojjetoonni galmeessanii waraqaa eenyummaa laatuuf dhaloota laatu waan hunda laatu. Kana hunda kan sirreessu inni guddaan siistamni inni haaraan abbaan manaa sun utuu hin eeyyamin eeyyama utuu hin laatin mana irratti galmeessuun hin danda'amu. Hin danda'amu qofa utuu hin taane siistamichi hin dabarsu. Hin dhaabbisa achumatti. Kanaafuu hanna kana dura ture akka waajjiraatti nurra ture rakkoo nurra ture waggaa darbee barbarana baay'ee parsantaa 83 hir'ateera. Siistam haaraa jalqabu keenyaan hanni waajjiroota keenya aanota keenya irra turan parsantaa 83 ol hir'ateera. Kanaafuu sirreessaa jirra. Maaliin sirreessaa jirra? Siistama haaraadhaan sirreessaa jirra. Komeen uummataa direct komee dhiyeessachuu danda'u. Kanaan ala. Komee tajaajila irratti dhiyeessachuu danda'u. Komee immoo tajaajila irratti dhiyeessachuu danda'u. Haala kamiin moobaayila isaaniitiin yoo barbaadan jechaadha. Sanaan ala lakkoofsa bilbilaa firii ta'e 7533 qabna. Haala kanaan guyyaatti yoo xiqqaate komee 20-30 hin arganne jechaadha. Yeruma sana haala wayitaawaa ta'een sirreessuudhaaf hin dandeenye jechaadha. እዚህ ሲመጡ እኔ እንግዲህ በጣም ጥሩ መስተንግዶ ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም እኔ አንደኛ እዚሁ ነዋሪ ስለሆንኩኝ as dhufee tajaajila gaariin argadhe jiraataa magaalaa kanaa waan hin ta'eef yerootti nin dhufa. Hammarratti tajaajilli kennamuu daran fooyya'aa jira. Wanti hunduu dijitaalawaa taanaan rakkoolee hedduu salphisa. ሁሉም ነገር ኮምፒውተራይዝድ ሲሆን ጥሩ ነው። ደቂቃ shanii fudhatu. Maaliif asirratti duraan achi feech godheen nuuf fidaan kan eenyu jechaadha. Kan faayidaa ashaaraan gaafannu dura kanaan dura ashaaraan gaafannaa ashaaraan kennu harka isaanii kudhan jechaadha. Isaaf sa'aatii fudhataa ture. Amma garuu kan faayidaa waan fudhatuuf asirratti kan jijjiirru bakka isaaniitti dhalatan ምናልባት ፎቶን ከንቱር yoo ta'e immoo footicha hin jijjiirra. Ispeelingii ምናልባት ammoo faayidaarraas nutti fidu umurii isaanii tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Fi ispeelingii ምናምን isaas takaakaluu dandeenya. Isaaf malee wanda baay'ee fudhatu. Yeroo dhufan immoo asumatti hin baqa. Asitti yoo tokko fudhatanii achitti immoo tokko achitti immoo namaaf arramamaa achitti immoo birriitu gala. Kanaan naannoonni mati guyyaama tokkotti raannee galla. Garuu hojiin baay'ee isaanitti hin baay'ata yeroo baay'ee sanbata duraas galanii inni jeetu darbees immoo gargaluma mataasaayyu 12 booddee faa dhufee yeroo itti ajjeesiifadhe qaba. Siistamni erga dhufee aanaa kanarratti siistama irratti galmaa ennaan iddoo biraa deemee galmaa hunda aanaa sanirratti galmooftee erga jedhee siistamni dhiiraan miseejii deebisaaf jechuudha. Irra deebii akkanaan irraa hir'iseera. Ragaa dhaloota irratti irree takka qofa kan qabu aanaa biraarra deemee argachuu hin dandeenye. Teknooloojii sababa guddateef namni tokko tajaajila saffisaa ta'e iddoo tokko qofatti akka argatu
kana kana nu fureera jechuudha furmaata akkasii. ነገሮችን ኢዚ አድርጎታል። የሰው ለምሳሌ አንተን ፓስት ሂስትሪ hojimaataalee jiran salphiseera. Fakkeenyaaf odeeffannoo waa'ee keetii qaamaan si barbaannee miti kan argannu siistamarra jira waan ta'eef erga sanarraa fudhanneen booda tajaajila si barbaachisu siif kennuu dandeenya. Waan hedduu nuuf fureera. ስፔሊንግ የተሳስተሃል፣ ይሄ ያልተሳሳትክም፣ እድሜ ጨምሯል፣ ቀንሷል የሚለው ነገር ሶልቭ አድርጎልናል ማለት ነው። ነገር ደረቤ ቀበና ረቲ ብሪዳን ጉርጉሩ ወረፋ ደበርሰኒ ብሪዳን ጉርጉሩን ቱሬራ አመገሩ ወረፋ ማስጠበቂያ ወካን ቶራ ደረቤ ከን ኤጉ ማሽኒን ዳበቴ ጅራ ጋፍ መረጡ ለኮታ ከ ኩተታ አክመ ነማ ባንኪ ያደገ ተራ ይገታ ጋፈ ሲዋ መነጤዲ አሻራ ከከነታ ጁ ወጅማታ በዳ ባይ ከንቱረን ሀነራ ብሊሳ ጎዴራ ሴክተራ ከኘቱ ኑይ ተጃጅለ ከላን ነው ኡመኒ ቴክኖሎጂዳን አክቲቭ ተኤ ሞባይል ሳቲን ኮምፒውተር አሲስታንቲን ፈይደሙ ደንደው ሄዱቱ ጅራ ሆጀታ ሞቱማ ይውላል ሆጀቶኒ ሞቱማ ዋጅራ ሳን ድረት ኮምፒውተር አቀብ ተጃጅለ ሳኒ ዋጅራ ሳኒ ራውቱን ቡቀይን አቺ ዋጅራ ሳኒ ታኒ ተጃጅለ አርገቹን እንደው ነሞኒ ሄዱን ተጃጅለ ከነት ፈይደሙ ከንደንዳኑ ቴክኖሎጂዳን አክቲቭ ነሞኒ ታን ሄዱቱ ጅሩ ጀርኩን ይፈየደሙ ጀረ ከናናለ ከንተ ይገሩ ዋጅሮት ንኬኛ ይባፍ ቆደ ሰገል አና ይባፍ ቆደ ሰገል ረጅራን ተጃጅለላቱ ተጃጅለ ሰከነ አብስ ከናፉ ኡመኒ ቴክኖሎጂዳን አክቲቭ እንታን ገሙ ዋጅረ ኬኛስ ጥፈኒ ተጃጅለ አርገቹን እንደው ይቻላል hojiiwwan mootummaas ta'ee tajaajiloota biroo saffisa qaban iftoominaa fi teeknooloojiin deeggaramanitti ceesisuun karoora Itoophiyaan gara dijitaalatti ce'uuf qabatte dhugoomsuu keessatti gaheen qabu kan akka laayyootti ilaalamu miti. Galmeen sirrii ta'ee fi bifa dijitaalaan taa'e kun immoo odeeffannoo biyyaalessaa sirrii fi amansiisaa ta'an qabaachuu dandeessisa. Caalatti immoo wajmaataalee badaa fi sirrii hin taane ittisuu danda'a. Biikon gara dijitaalaatti akka ishiin guddataa deemtu dinagdeedhaan, ikoonomiidhaan, sooshaaliidhaan fakkeenyaaf yeroo jennu hawaasni kun hundumtuu dijitaala kana osoo baafataa deemeeti amma baay'inni uummata keenyallee beekamaatti kennee deema. Kanaaf tokko nageenya hawaasaa fi nageenya biyya kana keessatti nageenyi waaraan akka inni dhufuuf namni kamillee yakka hojjetes kamii hojjetee deemuu akka hin dandeenye. Odeeffannoo dhugaa kennuu waan danda'uu fi amansiisaadha biyyaafis biyya dijitaalaan guddattu ta'eeti kan inni agarsiisu. Wanjalli baay'een baay'achaa jira miti. Isarraa of eeguuf dijitaalin giddeedha. Maaliif eenyumtiyyuu dijitaala mattaawaqaa qabaannan eessuma deemuu hin danda'u. Maaliif ani lamsaaleedha amma as dhufeetu odoon mattaawaqaas akkuma kanaan dursittiin mattaawaqaa biraa fudhadhaa of eenyummaa fi jijjiirra odoon jedhee ashaaraadha. Ashaaraan eessumayyuu yoo deemne ashaara keenya nu baasa waan ta'eef dijitaal Itoophiyaadhaaf bakka kanaan dura kan ture hundasaa kan jijjiiree kan yaadamu. Dijitaal Itoophiyaa dhugoomsuu keessatti kan inni taphatu qaama kamiiniyyuu gaafa dhufu naashinaal ID galmaa'uu isaa inni ragaagata ni ilaalla. Erga ilaallee booda tajaajila mana keenyaa fudhachuudhaaf gaafa dhufu naashinaal ID hin galmoomne yoo ta'e dirqama galmaa'utu irra jiraata. Naashinaal ID galmaa'ee waraqaa naashinaal ID isaa qabatee dhufa. Gaafa galmaa'eetii jedhu tajaajila mataa isaatiin fudhata. Hin galmoomne taanaan garuu dirqama kan inni galmaa'u goosifna jechuudha. Tajaajilli nurraan nu baay'ee akka biyyaattis tajaajila eenyummaa itti beekamudha. Tajaajila eenyummaa jechuun eenyummaan nama tokkoo Yoosef yoo ta'e Yoosef, eenyummaan isaa Yoosef. Eenyummaa jijjiiruudhaan faayinaanshaal kiraayisisii biyya irratti dhufuu danda'u hunda sirreessa jechaadha. Kun akka waajjiraatti qofa osoo hin taane akka biyyaatti akka addunyaatti imbaasii adda addaa irratti yeroo deemnee ilaallu namni asitti nama biraa ta'a achitti nama biraa ta'a. Maqaa akka barbaade jijjiirrata seeraan alummaan uummata keessattis seeraan alummaan jira baay'ee. Eenyummaa kana dura maanuwaaliidhaan yeroodhaan namni tokko amma waraqaa eenyummaa 18tti namni fudhatee arganneera. Kana jechuun maqaa 18tiin lafa magaalaa 18tiin bakka 18 irratti qabate. Kaartaa 18 qabate. Namni tokko wannoota akka kanaaf harkaa qabate jechaadha. Dijitaalaayizeeshiniin amma dijitaal 2030 bu'aa inni nuuf fidu akka biyyaatti eenyummaadhaaf bu'uura jechaadha.
eenyummaatu isaaf bu'uura ta'a. Kanaafuu eenyummaa asitti dijitaalaayiz goonu kun akka biyyaattis ikoonomikaalii, poolitikaalii wantoota hunda irratti bu'aa hedduu nuu fida jechaadha akka biyyaattis. Tajaajiloonni kennaman kunneen si'ataa kan nageenyummaan isaanii mirkanaa'ee fi itti quufiinsa tajaajila hawaasaa dhugoomsan ta'uu isaanii kan itti to'ataman malawwan hedduun jiraatanis mana hojii muummichaatti teeknooloojii kaameraatiin to'annaan taasifamu tajaajila si'ataa kanaaf galtee birooti. Kutaan itti argamnu kutaa kuusaa daataabeeziiti. Kutaa sarvar yookaan immoo kutaa sarvar ruumiiti. Isaa keessaa immoo kutaa to'annoo kaameraa dhoksaa iskiriiniin itti to'atamu jechuudha. Tajaajilaaleen nuti kenninu aanaalee 119 irra jira. Kutaa magaalaa 11 fi aanaa 119 irra jira. Isaan keessaa immoo kan jiran hunduu kutaan 119 kun kan jiran asitti ilaalamu jechuudha. Tajaajilli kennamu hundi isaa asitti ilaalama jechuudha. Rakkoon isarra ga'ellee yoo jiraate kan ittiin to'atamu, hojjetaan illee kan ittiin ilaalamu, disipiliinii yuunifoormii uffatee hin uffannee kan jedhu kan ittiin ilaalamu, yeroodhaan bakka hojii isaatti argame moo hin argamne kan jedhu kan ittiin to'atamu, abbaa dhimma irraa immoo koomentiin yoo jiraate yookaan fiidbaakii yoo jiraate kan ittiin funaanamu dha jechuudha. Iskiriiniin kun kan asitti taa'ee jiru jechuudha. Namni ani deddeebi'eera jedhu tajaajila argachuudhaaf deddeebi'eera akka dheera jedhu kallattiidhaan nu qunnamuu ni danda'a. Tajaajilli koo naan kennamne seeraan namoonni jedhan kallattiidhaan tajaajila ifa ta'e kennamaa jira waan ta'eef namoonni kanarratti dhiyeeffachuu ni danda'u jechuudha. Komii isaanii dhiyeeffachuu ni danda'u jechuudha. Karaa kool seentarii sana komii isaanii dhiyeeffachuu ni danda'u. Kallattumaanis immoo muummee kana qunnamuu ni danda'u jechuudha. Akka waajjiraatti ji'oota 9 darban irratti uummata magaalaa jiraattota qofa otoo hin taane jiraattotaan ala kan ta'anis jiraattota ta'anii dhaloota Itoophiyaawii kan ta'aniin tajaajila laannee irra kana keessaa tajaajilamtoonni 8 ol kan ta'an seeraatti dhiyaatanii jiru. Sababni isaa dookumentii foorjidii qabatan jechaadha. 8 ol kan ta'an. Kana jechuun akka magaalaatti tajaajila laannu keessaa maal gochaa jira namni alatti gaggeessituu hojjechiisaa jira. Gaggeessituu seeraan alaa eenyummaa isaa kan ibsine hojjechiisaa jira jechaadha. Gama seeraatiin dhiyaatanii waggaa 2 ol itti murtaa'ee hidhaarra jiru. Maal barbaadanii? Tajaajila seeraan alaa fudhachuu barbaadanii jechaadha. Kanaafuu uummanni keenya, tajaajilamtoonni keenya, jiraattonni magaalaa Finfinnee hundi of eeguu kan qaban tajaajiloota fakkeessanii hojjechuu haalatti hojjetamu. Tajaajilli nurraan qulqulluudha. Kanaafuu dhiyaatanii nu biratti tajaajila argachuu hin danda'u. Gama kamiinuu rakkoo isaanii hiikuudhaaf nu qophaa'aadha. Yoo rakkoon jiraate lakkoofsa bilbilaa bilisaa 7533 bilbilanii nutti himuu danda'u. Kanaan ala deemanii gaggeessituu alatti hojjisiisatanii yoo dhufan nu biratti tajaajila argachuu hin danda'an. Kanaan ala seeraan gaafatamu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan AMN Plus waajjira hojii gaggeessaa olaanaa waliin ta'uudhaan gara keessan geessaa jirrudha. Qophii keenya har'aatiin eejensii galmeessa siviilitii fi tajaajila jiraattotaa keessatti argamne kenniinsi tajaajilaa waajjira kana keessatti argamu aanaarraa jalqabee haga eejensiitti tajaajilli kennamaa jiru maal fakkaata kan jedhu gara keessan geessaa turreeti kan jirru. Torbee immoo sagantaa biraatiin kan wal arginu ta'a. Anfiqaaduu dheeressaan ture. Horaa bulaa deebanaa.